Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka kasaati bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haala hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenya Dubroo Maariyaamiidhaan egaan akkuma yaadattan boqonnaa sadeeffaa keessaa guyyaa darbee kan baranne kutaa sadeeffaatiin jechuu kooti. Qulqulleettiin Dubroo Maariyaam gara gammoojjii Gibxiitti yeroo deemtu gidiraawwan ishee qunnaman kan jedhu keessaatu muraasa turre kan kaasne muraasadha. Turtiiwwan waggaa 3 fi ji'a 6 keessatti jalqaba deemsa irratti deebitees immoo bakka sana Gibxi yeroo geessu gidiraawwan irra ishee qaqqaban isa dhugaa dubbachuudhaaf akkuma yeroo darbe kaasne dubbannee xumuruudhaa baannes garuu eebbaaf yaadachuudhaaf jennee gidiraawwan muraasa ture guyyaa darbee kan ilaalle jechuudha. Guyyaa har'aa immoo barumsuma kana itti fufuudhaan jechuudha kutaa 4ffaa isaarratti kan barannu dachee Israa'elitti deebi'uu isaaniidha. Dubroo Maariyaam gidiraawwan ishee kanaa booda gara bakka dhalannaa ishee dachee Israa'elitti haala kamiin deebitee kan jedhudha kan barannu. Waaqayyo abbaan keenya har'as nu barsiisuun fedhaa feeyyama isaanuuf haa ta'u. Egaan Dubroo Maariyaam dachee Israa'elitti deebi'uu ishee kan jedhu yommuu ilaallu kitaaba qulqulluu guyyaa darbe kan dubbisne wangeela Maatiyos boqonnaa 2ffaa irratti ibsamee ni arganna haala gabaabaadhaan. Jalqaba irratti ilaalaa akkuma turre egaa Dubroo Maariyaam mucaa ishee qabachuutiinidha gara gammoojjii Gibxii kan deemte. Bakka sanas erga jiraattee booda Diiyaabiloos irra buluudhaan ishee ari'achaa kan ture mootichi yeroo sana Heroodis kan jedhamu ni du'a. Yeroo kanadha ergamaan Waaqayyoo Yoosefiif mul'achuudhaan maal jedhee ka'ii mucichaa fi haadha isaa fudhadhu gara Yerusaalemittis deebii inni ajjeesuudhaaf barbaadu du'eera jechuudhaan qulqullicha qajeelcha kan ta'e maanguddoo Yoosefiif haala kanaatiin ergamaa Waaqayyoo mul'ate itti himaa jechuudha. Kanarraa dhagaa ka'uudhaan gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf kan isaanii ka'anii. Walumaa galatti gaafa laallu Dubroo Maariyaam baqannaan ishee manni kiristaanaa keenya guyyoota lakkoofte sirriitti kan beektu caamsa 26 gaafa caamsa 26 gara dachee Gibxiitti akka isheen deemte. Kana booda immoo qulqullichi Yohaannis booda mul'ata isaadhaan akkuma inni ibse waggaa 3dhaaf ji'a 6dhaaf guyyoota 1260 guutu biyya Gibxii gammoojjii erga jiraattee booda jireenyi ishee kun hundumtuu gidiraadhaan kan turedha. Gidiraawwan kana boodadha sadaasa guyyaa 6 gara biyya ishee gara dachee Israa'elitti kan deebite jechuudha. Qulqullichi Yohaannis waa'ee ari'atamuu haadha keenya Dubroo Maariyaam akkasumas jawwee kan jedhame Diiyaabiloos haala kamiin akka inni ishee ari'ate boodas immoo argachuu yeroo dadhabu maal akka inni raawwate mul'ata isaa boqonnaa 12ffaa irratti bal'inaan barreessitu ni arganna.
maal jechuudhaan eegala lakkoofsa 13 kaasnee yommuu dubbisnu jawwichi gara lafaatti akka kufe yeroo baratti dubartittii mucaa dhiiraa deessana ari'achuu jalqabee jechuudhaan eegala. Jawwicha kan jedhame Diyaabiloosidha. Diyaabiloos tokkummaa ergamootaa keessaa egaa cubbuu raawwateen dachee gara lafaatti darbatameera. Darbatame gaafa jennu iccitiidhaan keessatti abboonni gaafa hiikan gara dachee galitti gara Si'oolitti kan darbatame, gara ibidda gahannamaatti kan darbatame, dacheetti kanneen hafan, qilleensatti kanneen hafan ergamoonni isaanii jiru. Garuu walumaa galatti samiirraa bakki wanti isaaniif dhifeedhaaf gara lafa kanaatti darbatamanii yeroo kana Dubroo Maariyaamii mucaa ishee deesse kana ishee ari'achuu jalqabe jechuudha. Dubartittiin garuu jawwicha jalaa gara lafa gammoojjiitti iddootti waggaa 3 walakkaaf waan ittiin jiraattu argattu sanatti akka balaliituudhaaf maaltu isheef kenname baalleen joobiraa 2 ni kennamaniifi jechuudhaan dubbata. Baallee kan jennu baallee akkasitti ittiin deeman miti. Ergamootaaf baallee gaafa jedhamu koochoo gaafa jedhamu koochoo kana akkasitti jaan beeknu miti isaan hafuuradha. Koochoon isaaniif kenname jedhee kitaabni qulqulluun gaafa dubbatu Dubroo Maariyaamiidhaaf keessumattuu koochoo baalleen ni kenna gaafa jedhamu baallee kan jedhamu qulqullummaa fooniidhaaf qulqullummaa lubbuu ishee kan agarsiisudha. Isheenis immoo jawwicha kana jalaa gara kamitti baqatte gara lafa gammoojjii gara Gibxitti jalaa baqatte eenyuun baatte mucaa dhiiraa ishee baadhachuudhaan jechuudha. Yommus jawwichi bishaan lola'ee akka dubartittii haree sokkuudhaaf maal taasise dudduuba isheedhaan bishaan akkuma bishaan laga yaa'u afaan isaa keessaa itti gadhiise jedha. Kun immoo maal jechuudha? Dubroo Maariyaam mucaa ishee baadhattee gaafa isheen baqattu Diyaabiloos baqqaa deemteetti baqatteetti jedheetu hin dhiisne. Ammas laphee isaanii keessa buluudhaan maal taasiseera? Loltoota guutummaa biyyoota bultoo isaanii keessa bulchisaan jala kanneen turan hundumatti Heroodis bobbaaseera akka isaan barbaadanii qabaniidhaaf jechuudha. Isa kanadha dudduuba isheedhaan bishaan afaan isaa keessaa gadhiise kan jedhame jechaadha. Lafittiinis immoo afaan bantee bishaan kana liqimsuudhaan dubartittii gargaarte. Ammam akka yoo ta'anillee kana isheetiin argachuu Dubroo Maariyaamiidhaan argachuu hin dandeenye jawween kun jechuudha. Diyaabiloos lapheewwan namoota adda addaa keessa galuudhaan yoo deemellee kana argachuu hin dandeenye. Kana boodoo maal taasise? Ittaane kitaabichi maal jedha? Jawwichis dubartittiitti aaree abboommiiwwan waaqayyoo warreen eegan ragaa Iyyesuus kanneen qaban sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuudhaaf deeme cirracha galaanaarras immoo ni dhaabbate jechuudhaan lakkoofsa 17 xumura. Ilaala. Dubartittii argachuu gadi booda maal taasise? Abboommiiwwan waaqayyoo warreen eegan ijoollee ishee ragaa Iyyesuus kanneen qaban warreen kam sanyii ishee jechuudha. Sanyii ishee karaa ishee kanneen dhufan isheetti kanneen amanan ilma isheettis kanneen amanan. Isaaniin lola irratti kaasuudhaaf ni deeme cirracha galaanaarras ni dhaabbate. Cirracha galaanaa kan jedhame laphee namoota warreen hin amaniinidha. Laphee namootaa irra dhaabbate. Laphee namootaa keessa buluudhaan ijoolleewwan ishee argachuu erga dadhabee booda ijoollee ishee ari'achuu jalqabe jechuudha. Kanaaf dhalaala seenaa abbootii keenyaa guyyaa guyyaatti kan dubbisu sinkisaara irratti abbootiin tawaahidoo dhuguma Iyyesuus Kiristoosiin kallattii sirriidhaan kanneen amanan ilma isheetti kallattii sirriin jechuudha kanneen amanan deebi'anis immoo abboommiiwwan waaqayyoo warreen eegan ijoollee ishee kanneen ta'an hundumtu gidiraadhaan kan darbanidha. Gidiraa guutummaatiin jechuudha. Guyyaarraas sanyii ishee kanneen ta'an hundumtu ari'atamuudhaan kan jiraatan. Kanaaf Diyaabiloos kana raawwata jechuudha. Isheetiin argachuu dadhabeera. Arras immoo ijoollee ishee akka kana taasifachuudhaan dubbata. Walumaa galatti egaa Dubroo Maariyaamii haala kanaatiin bakka sana turte jawwicha kan jedhame Diyaabiloosis ishee argachuu hin dandeenye. Mucaan ishees argachuu hin dandeenye. Guyyoonni kun erga isaan dhumanii booda gara dachee isaatti akka isaan deebaniidhaaf ergamaa waaqayyoodhaan sagaleen gammachuu kun ergame jechuudha. Sagalee kanaan arrittiin illee osoo hin hafin gammaddeetti kanumaanis gara bakka isaaniitti deebi'uudhaaf ni kaan jechuudha. Gibxiin gara Yerusaalem irraatu Beetlehem irraatu gara Gibxiitti baqachuun isaanii calliseetuma miti. Dursee raajiiwwan kun akka isaan kan dubbataman dursanii wanta jedhaniif karaa sana akka raawwatuufidha. Ammas immoo
gara Gibsii turanii gara Yerusaalemitti yookiin gara dachee Israa'elitti deebi'uu isaanii dhuguma kun wanta haaraa kan taane wanta akkuma tasaa raawwate kan taane dursee kan dubbatamaa kan ture kitaaba qulqulluudhaan kan beekamu ta'uusaa kitaaboleen qulqullaa'oon dhugaa ba'u. Fakkeenyaaf yoo ilaalle raajiiwwan dursanii dubbataman keessaa dursee Waaqayyo maal jedheera mucaa koo Gibsii waamee jechuudhaan raajichi Hooseedhaan kan dubbatame raajii Hoosee boqonnaa 11 lakkoofsa 1ffaatti kan barreeffame gooftaa keenyaaf kan dubbatamedha. Mucaa koo kan jedhame Iyesuus Kiristoos Gibsii waamee kana kan dubbatu Waaqa Abbaati. Gooftaan keenya biyya Gibsii waggoota kanaaf ture deebi'uu isaa kan agarsiisudha. Haadha isaadhaafis immoo dubbatameera. Dubroo Maariyaamiidhaaf gaafa dubbatamu ati yaa Sulaamaaxis deebi'ii akkan sii ilaaluudhaaf deebi'ii jechuudhaan weedduu hundumaa caalu kan jedhamu kitaaba qulqulluu keessaa Salamoon kan barreesse boqonnaa 7 lakkoofsa 1ffaatti barreeffame dubroo Maariyaamiidhaaf ni arganna jechuudha. Kanaafuu isaan kun raajiiwwan kun hundumtu dubroo Maariyaamii mucaa ishee wajjirraan gara dachee Israa'elitti yeroo isheen deebitu xumura kan argatedha jechuudha. Egaan yeroo deebi'an callisaniituma miti kan dhufanii Heroodsi du'eera. Bakki isaa immoo akkasumatti qofaadhaan kan dhiifame miti mootummaan isaa bakka abbaasaa bakka Heroodsi mucaan isaa kan ta'e Arkaaliyoos kan jedhamu dachee Yihudaa irratti mo'ee ture. Bakka abbaasaa qabatee ture jechuudha. Yeroo kana Yoosef bakka sana deemuudhaaf ni sodaatanii haaluma kanaan abjuudhaan ammas ergamaa Waaqayyoo isaaf ibsee maaltaa isaa gara kutaa Galiilaatti dachee Yihudaa osoo hin taane gara kutaa Galiilaa deemuudhaan magaalaa Naazireet keessa jiraachuu eegalu. Kanaanis immoo maalti raawwateera kitaabni qulqulluun dursee kan dubbate ni jira. Maal jedheera mucaan koo isa Naazireet jedhama jechuudhaan Waaqayyo dubbateera. Mucaan koo kan jedhame Iyesuus Kiristoos isa Naazireet Naaziraawii jechuudhaan guyyaarraa gooftaa keenya kan waamnu jechuudha. Isa Naazireet jedhama kan jedhamu kun akka raawwatuudhaaf dachee Galiilaatti kan argamtu magaala Naazireet galanii achi jiraachuu jalqaban jechuudha. Kanaaf dubroo Maariyaamii haala kanaatiin deemsa ishee xummurtee gara biyya abbaa isheef harmee isheetti deebiteettu jechuudha. Egaan baqannaan ishee haala kanaatiin gabaabinaan kan ibsamu yommuu ta'u bal'inaan barumsoonni kun yoom kennamu zamana Tsigee jechuudhaan kan beeknu bara abaaboo sadaasa fulbaana 26 kaasne hanga sadaasa 6tti kan yaadannu yeroo sana bal'inaan kan kennamudha. Achi keessa kanneen jiran iccitiiwwan baay'een yoo jiraatan iyyuu ishee kana tokko immoo ilaallee dabarru Gibsiitti baqachuun maaliif barbaachise kan jedhu haa ilaallu. Gibsiitti baqachuun egaa dachee Israa'elii alatti Gibsiin wanta addaadhaaf filatamteetu miti. Gibsiin kan bakka itti gidiraan baay'atudha iyyuu. Maaliif gammoojjii wanta ta'eedhaaf sanarraas immoo fagoo waan ta'eef bakka biraatti baqachuun osoo danda'amu garuu maaliifidha bakka kanatti akka baqatamuudhaaf Waaqayyoo kana kan taasise kan jedhuudhaaf sababoota baay'ee yoo jaatanis sadan tokko haa ilaallu. Kan jalqabaa raajiin dubbatame akka raawwatuufidha. Raajiiwwan kana hundumaa jalqabarraa kaasnee ilaalaa turreerra. Raajichi Isaayyaas dursee kan dubbate maal jedheera boqonnaa 19 lakkoofsa 1ffaarratti yeroo darbe akkuma laallechaadha. Waaqayyoo duumessa ariifatuun baatame gara Gibsitti ni bu'achuudhaan Waaqayyo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos duumessa kan jedhamte immoo dubroo Maariyaamii haala kanaan raajiin dubbatame akka raawwatuudhaaf. Tokkos immoo amma dursinee kan ilaallisuun raajichi Hoosee kan barreesse boqonnaa 11 lakkoofsa 1ffaarratti ilma koo mucaa koo Gibsii waamee kan jedhus kanumaan akka raawwatuudhaaf haala kanaatiin achitti akka baqatamuudhaaf Waaqayyo taasiseera jechuudha. Kan biraawo Gibsiitti baqachuun kan barbaachiseef bakka sana kan turreefidha. Kiristoos dhiigni isaa kan dhangala'u yeroo malee kan taaneefidha. Dhiigni Kiristoos kan dhangala'u guyyaa jimaataadha. Kiristoos erga dhalatee booda dhiigni isaa akka osoo dhangala'e dhiigni isaa kan dhangala'u immoo akka dhiiga namaa miti. Dhiigni keenya dhiiguma namaa qofadha. Kan isaa garuu waaqummaa wajjirraan kan waloomedha. Tokkummaa kan qabudha jechuudha. Dhiigni isaas foon isaas maal wajjirraan waaqummaa wajjirraan tokkummaa kan qabu waan ta'eedhaaf dhiigni kun kan dhangala'u calliseetuma miti. Maal ta'ee kan dhangala'uudha? Fayyina addunyaadhaaf yeroo kennu kan dhangala'u malee callisee kan dhangala'u waan taaneedhaaf fuula Heroodsi jalaatu baqachuudhaan gooftaan keenya
haala kanaatiin dabarseedha jechuudha. Kan biraa immoo baqannaa qulqullootaa eebbisuudhaafidha. Qulqulloonni gara fuulduraatti sababa amantaa isaanii qofaadhaaf maaltitti dhufa? Gidiraan adda addaatti dhufa. Inni kun bara wareegamtootaa kan jennu duuka boota gooftaa keenyaa booda kanneen jiran bareen 300 kasaa kanaaf baay'eetti fakkeenyadha. Erguma sanaayyuu erguma manni kiristaanaa bilisa baatee boodallee abboonni keenya kan akka Yohaannis Afrawarqee baay'ee ari'atamaa turaniiru. Ari'atamuudhaan kan jiraatan waan ta'eedhaaf gooftaan keenya dursee haadha isaa wajjirraan baqachuudhaan gidiraawwan kana hundumaa haati isaa simattee gidiraa kana eebbisaniiru jechuudha. Baqannaa kana abbootii keenyaadhaaf eebbisaniiru. Kan biraa gooftaan keenya kanaan kan nu barsiise bakka rakkoon jirutti sababa amantaa keessaniidhaaf yeroo rakkoon isinirratti argamu rakkoon isinirra ga'u dhaabbattanii akka mormuu hin qabne lakki jedhanii mormuu yookiin waa tokko gochuu akka hin qabne yoo danda'an baqachuu akka qabnu inni baqachuudhaan kana nutti agarsiiseera jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya baqannaa isaa kanaan isaan kanaaf kanneen biroo taasiseera jechuudha. Egaan dubroon Maariyaamii gidiraawwan kanaa booda gara dachee Israa'el gara Naazireet dhufuudhaan jiraachuu eegalte. Jireenya ishee inni kana booda maal fakkaataa haala kamiitiin jiraatte kan jedhu immoo mata duree kan biraati. Inni kun barumsa keenya kutaa taanuun qabannee kan itti fufnudha kan ta'u. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi jaalalli kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hunduma keenya wajjirraan haa ta'u. Kutaa taanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.